Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya biyya alaaf biyya keessa teessanii kan hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu yeroo kanaa kan isinitti himu Tagaanyee Daaqaatii hanga xumuraatti nu faana turam. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa paartilee siyaasaa filannoo marsaa ja'affaa irratti iyyannoo dhiyeeffatan waliin marii taasisaa jiraachuu isaa ibsee jira. Paartilee siyaasaa adeemsa filannoo marsaa ja'affaa waxabajjii 14 bara 2003 geggeeffame irratti komii dhiyeeffatan waliin fuula boordiin filannoo Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti beeksisee jira. Iyyannoo dhiyaatanii fi yeroo gabaabaa keessatti deebii laachuuf yaadota garaagaraan paartileen siyaasaa akka dhiyeessan yaadamee waltajjii qophaa'e ta'uu walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa aadde Burtukaan Miidhagsaa himanii jiru. Ministeerri dhimma alaa tarkaanfii dhukaasaa dhaabuu gamtokkee mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti fudhatee fi biyyoonnii fi dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa beekamtii kennaa jiru jedhe Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftiin. Dubbi himaan Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftiin haala waliigalaa yeroo torbee kanaa ilaalchisuun ibsa laatanii jiru. Booruu mashii dabalata isaa akka taanutti isinitti himaam. Waraana Tigraay ilaalchisee tarkaanfiin walta tokkosuu dhaabuu mootummaan Itoophiyaa gama tokkoon fudhate biyyoonnii fi dhaabbileen idil addunyaa haala dansaa ta'een ilaalan jedhe dubbii himaan ministeera dantaalaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii. Ambaasaadderichi haala waliigalaa torbaan miilanaa kana ture ilaalchisuun ibsa kennan irratti akkana jedhan. Akka Ambaasaadder Diinaa Muftii dubbatanitti keessattuu qaamoleen kana dura walta tokkosuu dhiisaa nuun jedhaa turan faati murtee mootummaa Itoophiyaa dubbatee jira jedhan. Itoophiyaatti Ambaasaadder Israa'el Aleliin Damisoo itti aanaa Ambaasaadderaa oo Daani'eel fi ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa damee fayyaan waliin hojjechuuf irratti xiyyeeffannoo laachuun mari'achuu isaaniitu himamee jira. Itoophiyaa fi Israa'el Itoophiyaa keessatti talaallii vaayirasii koronaa oomishuu fi haala isaan dandeessisuu ijaarsa dandeettii investimentii damee fayyaa fi hariiroo ministeera fayyaa biyyoota lamaan gidduu jiru haalaan cimsuu danda'u irrattis mari'ataniiru jedhamee jira. Maal mallisaa mata duree jedhuun wixata darbee gadhiifamee albeemni artistii Hacaaluu Hundeessaa biyyoota addunyaa 8 keessatti gabatee gurgurtaa albeemota iTunes yookaan Tunes Album Chart dursaa jiraachuun isaa himame. Albeemni kun guyyaa kaleessaa jechuunis roobii sadarkaa addunyaatti albeemota iTunes irratti hedduu gurguraman keessaa sadarkaa lammataarra kan ture yoo ta'u guyyaa har'aa jechuunis gaafa kamisaarraa sadarkaa 12ffaarra ga'uusaadha kan himame. Ta'u malee hanga gabaasni kun qindaa'etti biyyoota 8 Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, UAE fi Noorweey, Siwiidin, Afrikaa Kibbaa fi Keeniyaa keessatti albeemota iTunes irratti hedduu gurguramaa jiran sadarkaa jalqabaa irratti argamu keessaas isa tokko ta'ee jira.
Gabatee gurgurtaa albeemotaa World Items Album Chartiin kun yeroo yeroon kan haaromfamuudhas jedhamee jira. BBC Afaan Oromootu gabaase. Hospitaala Alaartitti giddugalli namoota dhibee sammuu qabanii dandamachiisuu ijaaramuuf dhagaan bu'uuraa kaa'ame. Hospitaala Alaartitti giddugala namoota dhibee sammuu qabanii dandamachiisuu ijaarsaa fi dhagaan bu'uuraa kaa'amuu Ministeerri Fayyaa beeksisee jira. Misoomni Habashaa fi bilbillii fi odeeffannoo afooshaa Hospitaala Alaarti waliin ta'uun giddugala namoota dhibee sammuu qabanii dandamachiisuu ijaaruu fi dhagaan bu'uuraa kaa'amuu ragaan Ministeera Fayyaa irraa argame ni mul'isa. Daawwattoota keenya oduun keenya akkumatti fufetti jira. Gara oduu biyya alaatti gaafa darbinu COVID-19 namoota vaayirasichaan qabaman irraa gara beelladoota manaatti akka darbu qorannoon mirkaneessu tokko ifoomee jira. Manneen 196 namoonni COVID-19 qabaman keessa jiran keessaa saamunni beelladoota akka adurree fi saree 310 irraa fudhatameen adurroota 6 fi saroota 6 irratti vaayirasichi argamuusaatu mirkanaa'ee jira. Beenyaa Shiiramuu dabalata isaa akka taanutti isinitti himama. Dhibeen koronaa vaayirasii namoota vaayirasichaan qabaman irraa gara beelladoota manaatti akka darbuu danda'u qorannoon mirkaneesse. Qorannoon kun manneen 196 namooti COVID-19 qabaman keessa jiran keessaa saamuu beelladootaa akka adurree fi saree 310 irraa fudhatamuun kan geggeeffamedha. Adurroota 6 fi saroota 6 irratti vaayirasichi kan argame yoo ta'u beelladoota 54 immoo kanaan dura vaayirasichaan qabamanii akka turan adda baafameera. Namni COVID-19 qabamee jiru akkuma namoota irraa fagaatee turu adurree yookaan saree irraa fagaachuu akka qabu biyya Neezerlaand Yuunivarsiitii Yuutiriichitti wiirtuu qorannoo maayikiroobaayoloojii fayyaa beelladoota irraa Dr. Elsi Birooyensi himanii jiru. Yaaddoo inni guddaan fayyummaa bineensota kanaa osoo hin taane tarii vaayirasichi beelladoota kana keessa ture gara uummataatti deebi'uu danda'a kan jedhudhas jedhan. Ogeessonni qorannoo kana geggeessan hanga ammaatti vaayirasichi beelladoota irraa namatti darbuu isaa ragaan mul'isu hin jiru, garuu yeroo vaayirasichi namootatti daddarbaa jirutti adda baasuun ni cimas jedhaniiru. Beelladoonni vaayirasichaan qabaman hedduun isaanii mallattoo dhibee kanaa muraasa qabaatu yookaan immoo homaatu hin qabanis jedhu qorattoonni kun. Qorattoonni Yuunivarsiitii Yuutiriich Neezerlaanditti manneen namootiin guyyoota 200 darban keessatti vaayirasichaan qabamanii turan keessa jiraatanitti kilinika beelladootaa socho'aa erganiiru. Beelladootiin akka adurree fi saree vaayirasicha qabu yoo ta'e yookaan immoo qabamanii akka turan adda baasuuf saamuda isaanis fudhataniiru. Bu'aan qorannoo kana koongireensii qorannoo maayikiroobaayoloojii fi dhibeewwan daddarbanii Awurooppaaf dhiyaate beelladoota kanneen keessaa 4.2 amma vaayirasichaan akka qabamanii fi 17.4 immoo yeroo tokkotti qabamanii akka turan agarsiisa. Qorattoonni kunneen akka jedhanitti vaayirasichi namarraa bineensatti malee bineensota irraa namatti waan darbu miti jedhaniiru. Carraan vaayirasichi beelladoota irraa namatti darbuu 0% jechuu hin dandeenyu jedhu wiirtuu qorannoo maayikiroobaayoloojii fayyaa beelladoota irraa Dr. Birooyensi. Ogeessonni fayyaa beelladoota Raashiyaa tokko bineensota tokkoof talaallii dhibee kana kennuu eegalaniiru. Dr. Birooyensi garuu ammatti ragaa saayinsaawaa hin argu weerara kana keessatti beelladoonni ga'ee waan qaban miti jedhanii jechuun BBCtu gabaase. Paartiin Kooministii Chaayinaa ayyaana hundeeffamaa waggaa 100ffaa isaa kabajaa jira. Paartichi akka lakkoofsa faranjootaatti bara 1921 kan hundeeffame ta'uunis ibsamee jira. Hanga bara faranjoota 2020 miseensota miliyoona 91 horachuun paartilee Ameerikaa dippiloomaatoo fi Riippaabilikaanitti aanee sadarkaa lammaffaa irratti argamuusaatu himamaa jira. Abboomaa Qasoo dabalata isaa akka taanutti qindeessee jira. Paartiin Kooministii Chaayinaadhaan ayyaana hundeeffamaa waggaa 100ffaa isaa kabajataa jira. Kabajaan ayyaanichaa irratti pirezidaantiin biyyattii Xi Jinping haasaa kan taasisan yogguu ta'u yaadannoodhaafis madfii yeroo 100 dhuka'ee jira. Xi Jinping barreessaa olaanaa koree giddugaleessaa paartichaa fi durataa koomishinii militarii giddugaleessaa paartichaati. Paartichi akka lakkoofsa faranjootaatti bara 1921 kan hundeeffamedha. Kanaanis biyyoota idil addunyaa irra jiran keessaa paartii waggaa dheeraa biyya bulchees ta'ee jira. Hanga bara faranjoota 2020tti miseensota miliyoona 91 horachuudhaan paartii Ameerikaa dippiloomaatiikii fi Riippaabilikaanota ta'anii sadarkaa lammaffaarra akka jiru ragaan ni mul'isa. Pirezidaantiin Chaayinaadhaa Xi Jinping milkaa'inni paartii Kooministii Chaayinaadhaa biyyoota kooministii birootii fi fakkeenya guddaa akka ta'edha kan ibsani.
paartiin Kooministii Chaayinaadhaan ol qabiinsa alaabaa giddugalaa Iskweerii Tiinhaaman jedhamutti bifa ajaa'ibatiin geggeeffamee ooleetii jira. Mao Zedong bara 1947 Rippaabilika Chaayinaadhaan erga labsaniitii booda paartiin Kooministii Chaayinaadhaan uummata Chaayinaadhaan sirna feewudaalistii jalaa baasuudhaan kan jajamu. Haa ta'uutii malee wal waraansa Chaayinaan waggootaaf keessummeessaa turteetiin lubbuu lammiilee Chaayinaa hedduu akka darbe seenaan kan yaadatudha. Turtiin waggoota dhibbaa keessatti qormaatota hedduu akka isa mudate paartiin kun ifoomseetii jira. Kanuma hordofuudhaan lammiileen Chaayinaa biyyoota addunyaarra deemuudhaan hojjetan keessaati namoota 17 keessaa namoonni 15 waa'ee Chaayinaadhaan faallaa akka yaadanidha barruun The Times kan gabaase. Chaayinaan COVID-19 addunyaa irratti gad lakkisuun qormaata cimaa biyyoota idil addunyaatiif taatee darbiteetii jirti. Gama biraatiin ammoo walabummaa Taayiwaan dhoggachuu isheetiin ammas qormaata biraa keessa seenteetii jirti. Keessumattuu Ameerikaa faana jechuudha. Gama biraatiin galoo galaana kibba Chaayinaatti argamu irratti biyyoota Eeshiyaa adda addaatiin ammas qormaata adda addaa keessa seenteetii jirti. Birmadummaa Hong Kong akkasumas Tibeetiin deebistee kennuu wajjin wal qabatee ammoo paartiin Kooministii Chaayinaadhaan ammas qormaata dhuma hin qabne keessa akka jirudha maddeen kan gabaasan. Waxabajjii 22 biyyootiin 40 Chaayinaan garee dhiittaa mirga namummaa sarban jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif erguun isaanii kan yaadatamudha. Kana hordofuudhaan deebii gama Chaayinaatti kennamu yoo jiraate biyyootiin dhimma mirga namummaa eeguu irratti Chaayinaa barsiisuu hin danda'an kan jedhu deebii gama Chaayinaatti kennamaa turanidha. Gareen badhaadhanii dhiyeenya kanatti ammoo walgahii seeratti Chaayinaan ammas seera idil addunyaa cabsaa jirti jechuudhaan qeeqamtus deebiin Chaayinaa irraatii kennamaati ture yeroo biyyootiin xiqqoon addunyaatti bulchan darbeera deebii jedhu ture. Kanas ta'essan paartiin Kooministii Chaayinaadhaan ayyaana hundeeffama isaa eeguu kabajuun lammiileen hedduun iddoo kabaja ayyaana kanarratti argamaniiti jiru. Paartiin Kooministii Chaayinaadhaan paartii biraatiif aangoo dabarsee kenna jechuun ammoo abjuu akka ta'edha maddeen kan gabaasan. Biyyattii keessatti qabiinsi mirga namoomaa baay'ee gadi bu'aa ta'e akka jiru kan himamu yogguu ta'u irra deddeebiidhaan ammoo lammiileen Chaayinaa hedduun isaanii waa'ee kabaja ayyaana paartii Kooministii irratti ammas dubbii tokkos akka hin qabne barroon Aljeeziraadha nu muddisa. Oduu kana qindeessuudhaaf The Times, Aljeeziraa fi CGTN waabeeffanneeti jira. Egaan daawwattoota keenyaa oduun yeroo kanaaf qindeeffannee kanneen hangammaa daawwattan ture. Yaadaaf qeeqa qabdan karaa ergaa gabaabaa 7444 nu qaqqabsiisaa jecha oduu yeroo kanaa kan isinitti mi'aan taganyee daaqaan ture. Qophiilee keenya afan waliin yeroo gaarii qabaadhaa.